ammallee caaltuu irratti faayoo irratti dubartii biraa fuudhuuf deema jechuudha. Hajjiin hanga ammaatitti dubartii 4 fuudhee jira jechuudha. 4 fuudhuuf deema. Akkuma beekamu obboleen kiyya dubartiin tuni dubartiin amma hajjii janaajantee jettu tuni sagalee ishee dhageeffadha. Sagalee isinii kaa jechuudha. Dubartiin tun hiriyaa caaltuu turte. Yeroo hundumaa namoonni faayoon alatti namoonni hajjiitti dhiyaatan hajjiitti hirmuuf ta'an hiriyaa caaltuu kan ta'anidha jechuudha. Please obboleen kiyya wantoota kanarraa of eeggaa. Kanaaf dubartii tana sagalee isii mee hin dhaggeeffatanii inshallah. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Caaltuu mee viidiyoo keenya like godhaa, share godhaa, subscribe godhaa, yaada keessanillee kennadhaa. Wantoonni akkanaa kun gaasee mudatee maaltu sitti dhagama? Caaltuun dubartii akkamitti? Dubartii jabduu fi dubartii cimtuu dhuguma rabbiitti waan baay'ee waa hunda dandeessu. Garuu immoo boodarra waa balleessee itti dhaaba deemti. No, waa balleessuu hin qabdu. Akkas isiniin jechuu barbaada. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaa wanni isiniin jechuu barbaadu. Caaltuun dhugumatti dubartii jabduudha. Hajjiin nama akkamiiti? Dubartiin tuni dubartiin caaltuu irratti deemtu tuni dubartii akkamitti isinitti fakkaata? Hiriyaa caaltuu kan turte, irraa nyaattee irraa dhugdee kan turte jechuudha. Meesaajiin isin caaltuudhaaf hajjiidhaaf keetu meesaajii ijoollee dargaggeettii waggaa 18, 16, 17 akka nama reef jaalala eegalutti. Hin bootti yoonumaa waan isin ajaa'ibu keessa subhaanallah. Ani bakka sanitti yeroo isin bakka dubartiin hoone garuu nama isin beektanii nama miidiyaa kanarra jirtu intalli tun immoo hiriyaa kaamilaa akka turte hin beekaa. Hiriyaa kaamilaa akka turte. Intalli kun hiriyaa kaamilaa turte. Intala doontaan dubartii wayiiti ishee na fakkaata hin beeku taane rabbi beeka. Hajjiidhaaf ni bootti ni maraatti. Iidallee waliin dabarsin. Odoo dubartii lama qabu. Akkamitti dubartiin sila akkamitti akkana nyaatti yaadde? Dubartii qabaa, ilmoo qabaa, dubartii takkaa yoon qabu sun dubartii lama qaba. Billaa aleekii yaaddu subhaanallah. Wallahi baay'ee tokko kolfee. Maaliif hojjettanii? Gaafa isheen akkasitti hajjiidhaaf sagalee keettee anaasii malee namni tokko jiraachuu hin danda'u. Nafat wajjin jiraata. Ani namallee dantaan qabu, namnillee beekee jira. Billaa aleeki. Otoo inni dubartii lama qabu, dubartii lama qaba. Hajjiin dubartii lama qaba. Otoo dubartii lama hajjiin qabu irratti akkamitti itti deemta? Subhaanallah. Mucattiin tuni hoo garaa si nyaattu. Caaltummaan garaa si nyaattu faayoo dhiisii faayoon qaruteedha. Maaliif? Faayoon jajjaba. Jajjabinni isii maaliif nama kanatti ilma walii dhaluu diddee tokkumaa inni nama kana hojii isaa argite jechuudha. Dhiifama. Ati immoo jechuudha. Harka namaatitti ba'uuf deemta. Tokkoffaa hin qaanoftu. Har'a abbaa ilmaa yoo boottuuf har'a abbaa ilmaa yoo billaa aleeki qaanay caaltuun tuni nama miskiina. Cal'isaan yoo dubbate badaa akka ta'e beek. Namni cal'isu tokko gaaf dubbatetti hamaadha beek. Fuuldura kee dhaabbata. Namoo amma sababa caaltuu fuuldura kee dhaabbata. Na wallaahi maal isin fakkaate? Gaafa caaltuun biyya galteellee jara kan ani bakka tokko caaltumatu na aarseeyyu wallaahi. Dubartoonni tokko akkamitti yaaddan? Akka waan dhiirri bakka isaa malee hin jirre. Dhiirri nama tokkicha malee hin jirre. Maali? Hajjii malee dhiirri biraan jiru? Yaman keessatti immoo dhalaa Yaman immoo robbiin kee na dhiisu. Wallaahi maal godhani dhiirota bultii ijaarratanitti fiigan. Dhiirota ilmaan qaban fuudhuuf heerumuuf deeman. Bakka isa malee qaal jedhanii maraatu. Subhaanallah. Ani waan isa bicha wallaalee. Maaliif garuu? Bakka na dhiba. Yeroo tokko yoo ilaalan bakka hin jiraamte akkanumatti bakka na dhiba dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Maaliif? Jireenyi namaa kun ani akkiti isa jiru baqaa kana keessatti abbaan ilmaaniitti heerumu achi keessa ilmi namaa kan jiraachuu dadhabe keessatti waruu jiraachuu hin danda'an. Jiruun isaan jiraatanii jiru dubartittiin jiraatan malee jiraachuun hin ulfaata. Yaman keessatti jiruun baay'ee ulfaata. Garuu immoo hajji nama dubartiis arfaffaa fuudhuuf deema. Wallaahi ani akkiti si yaaddan bichaan beeku. Garuu immoo namni caatu irratti waan kana yaade dhugumatti hamtu ofirratti yaada jechuudha. Hajjiin caatu irratti fuudhee hajji faayuu irratti fuudhu. Durallee fuudha jira. Biyyallee ni tiqaa bakka biyyallee amma jana eegalee jira. Ati otoo inni ka biyyallee ka Dubaay jirtu sanillee jana beektu akkamitti kaatee amma jummuuchitti kanarratti irraa nyaattee irraa dhuudhe. Gisee ammaammoo subhaanallah wallaahi miitaasawa gisee ammaammoo jechuudha. Baay'inni bakka falladha. Dubartiin daddaftee
بقى بلتي من ما كيس سينو ديمت سبحان الله يا ربي نوديسي والله يا ربي كي أتقابل نسات أدو درجة جيس ببري دنجرو أدو درجة جيس كات علي دنجرو وتوك أكم كون نجرو بقى نجرامت حجي من جولن دجاجورن قبل سبحان الله ساني نما جولي يوم كوان نغرنا أنتازو بكيسا ورا ديرة دبرتيك أواني ورا بلتي جارتني ورا إلمان كمان كان ماله هندي من جتشود بالله عليكم يا داتك يو أما توني جتشود nama guddaadha waan caaltu duraatti garuu akkasiin dubbatutti injiraamiti sagalee kaatteef jechuun subhanallah hinaaf hin jettiin iyyuu inumaa waan isin ajaa'ibu bakka injiraamiti namni iidaf wallaan nagarrama baay'ee ulfaata caaltuun immoo wallaan baay'ee gara nama nyaatti Ramadana barana kophaa isii soomsistee iidallee kophaa isii baasisuu sufteetti uffatallee wajjin bitanii maalumaa jiru abdii kanatti hin heerumtanii beekaa waa tokko isin hima wanni ani namarra taazabu jechuun wanni ani ajii kanarra taazabe ajiin dubartii otoo jaallatuyyuu dubartiin akka isa jaallatu hin beeku garuu maaliif namni fuula jechuudha. Kasitti deemuun kasitti dhufuun fuula keetiin injiraamiti fuula jechuudha. Otoo inni fuulitti agarsiisuu baate otoo inni si jaalladha ana bahaadha jaartii qaba jaartii lamarratti akkamitti na fuudhee ta'e odoo inni afaan keessa ofirraa dhaye odoo inni isii bilooke odoo inni isii tuffate isiin maaliif hajjiin bakka tabbirallee dhuftee si jaalladhe ta'e bakka inni jaallata jechuudha. Maaliif kennaa namni tokko beektanii akkanumatti inni dubartoota lafa kanarra jirtu hundumaa fuudhuu ni danda'a akka yaadatte jechuudha. Kanaaf taanas gadhiisee taanas fuudhuun wallahi hin beeku rabbiin halaafisu wallahi ni ulfaata garuu yommuu namni akkanaa bakka argeetti ilmaan fuudhee gatuu bakka argeetti maal jechuun wallahi ni ulfaata. Caaltuun deemii jechuun illee kun salphina guddaadha. Caaltuun immoo dogongora isheen qabdu. Kaatee biyyaatti deebi'uudha. Kaatee biyya isaatti deebi'uun dogongora guddaadha. Lamaffaa Abdii fi Sa'idoon deebisuun intala kana dogongora guddaadha. Maaliif nama kana hin beekan haala amala isaa jechuudha. Waraqaa hin buusisiisti salphaadha booda roonni godhuun jiru isheen immoo fiidee dhufte. Fiidee dhuftee ilmaan garatti hafee erga kaatee ammallee immoo dubartii biraa irratti fide jechuudha. Hin callifti maaliif hajjiin caaltuun faayuudhaan ammallee fedhii waliin qaban. Maaliif faayuun ni lolti jettee akkuma dhageettanitti viidiyoo isheetti irratti dubartiin masaanuu taate abbaa fedhii maan ta'an obboleetti maan ta'an masaanuun badduudha. Masaanuun bakka inni ulfaate jechuudha. Injiraa miti akkanumatti hojjechuu obboleen kee. Garuu immoo ani waan taasisabe keessa namicha kana jechuudha. Rabbiin naalisu hajji jechuudha. Garuu akkamitti akkana dalagaadha. Isii kanarratti isii haadha daa'imaa kanatti. Dhiira jechuun dhiira dubartii takkiitti qabdee kunuunsifattee jiru gaarii jiraatuuf jiru ofii jiraatuuf dhiira dubartii takkiitti qabdee kunuunsifattee dubartiillee abbaa manaa ofii jannata argattee dhiirrillee haadha manaa isaas haqa isiisan yoo dheegee jedhe wallaahi maashaallaadha. Garuu mootiyyuu hin jiru wanni akkasii wanni haqa namaa eegaman jedhamu tokkollee hin jiru. Lafuma kanarratti tokkollee hin jiru. Akkuma argitaniitu tokkollee hin jiru. Kan rabbiin laafisee balala keessaan dhabamu. Haa ta'u malee wanna godhamu hin jiru. Obboleen kiyya walla baay'ee ulfaata. Caaltuu rabbiin si halaafisu harka keetiin waan balleessini harka keetiin hajji waan jedhini harka kee shanan kanaan ilma keetiif dhabi namittillee isallee dhiisi jiruutee jiraadhu. Jiruun teeti jiraatu ilmootee guddifadhu. Maaliif rabbiin si haa gargaaru rabbiin si bira haa jiraatu malee wanni hajjillee waa gootee kun immootu hiisise inni dhidhillee wallaahi hin dhidhidhe. Maafi faayidaa hiitus boruu ba'a waan ta'eef hiitus hiriyoo namti isaa tonuun dhiiftu waan ta'eef ati hin hidhin rabbi isa haa hidhu jedhe rabbii isa haa hidhu jedhe akkasii isin jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namoonni yaada qabaatan yaada keessan kennadha. Namoonni qe'ee qabaatan qe'ee keessan kennadha isin jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.